Ashamaa harka fuunee akkam jirtu nagaa keessanii ambaayee nagaa kiyyaa galata waaqayyoo haa ta'u hundi keessan nagaa keessanii arrama waan xiqqoo tokko wajjin ilaala jedheen dhufe innis maal yoo jettanii waa'ee keenya waa'ee shamarraniitidha. Nuti kan yeroo baay'ee wanti tokko erga darbeetti wanti hundi nuuf gala. Erga darbeetti wanti hundi nuuf gala yeroo sanaa fi humtuu nuuf hin galu. Namni tokko waan nu miidhullee nutti hin fakkaatu. Yeroo baay'ee nuti shamarranii dhiira dhugaadhaan nu jaallatu dhiira bultiidhaaf nu barbaadu dhiisnee dhiira dhugaadhaan nu jaallan dhiira nuti ofii keenya jaallannu sana filanna. Kamtu faayidaa qaba? Kamtu miidhaa qaba? Obboleetti kee yaagiifatu waan akkasitti hima. Dhiirri dhugaadhaan si jaallate jalqaba maatii isaa si barsiifata. Hiriyoota isaa si barsiifata. Yeroo mara waa'ee kee haasaa hiriyoota isaa biratti jechuudha. Akkati kan namaa taatu hin barbaadu. Yoo hojiin illee garmalee itti baay'ate dhiirri dhugaadhaan si jaalatu guyyaatti yoo xiqqaate si'a 3 si'a 2 itu sagalee kennageen hin oolu. Sababiin isaa dhugaadhaan si jaallata. Inni yeroo mara kan isaa si godhachuudhaafidha. Yeroo si bilbilu immoo waa'ee jireenya gara fuulduraa si faana haasaa jireenya keenya akkasiin oofannaa akkanaan oofannaa jedhee siin mari'ata dhiirri dhugaadhaan si jaallatu. Akkati dhiira biraa faana haasoftu hin barbaadu. Si jaallata kan isaa si godhachuuf dhiirri dhugaadhaan si jaallatu tokko jechuudha. Dhiirri nuti jaallannu tokko immoo onlaayinii irra taa'ee baay'ee nu dubbisu. Yoo ati maaliif na dubbisuu didde jetteen hojiin natti baay'atee onlaayinii irra taa'etu hojiin natti baay'atee hojiidhaaf akkasitti si dubbisu dhabee jira. Dhiirri sin jaallanne jechuudha. Ofii keetii ati sirriitti jaallattu. Inni lammaffaan immoo akka waa'ee isaa akka isa jaallatte akka namatti himtu hin barbaadu. Sababiin isaa dhugaadhaan sin jaallanne kaa. Afaaniin si dhiqa. Damma koo bareedduu koo sin jaalladhaa. Kun hin fakkeessa. Obboleetti kiyya yeroo baay'ee filannoon kee maal ta'uu qaba? Dhiira dhugaadhaan si jaallatu filadhu. Tidaarii keessatti dhiirri dhugaadhaan si jaallatu akka ati jettetti si bushata. Waan fedhii kee hunda siif guuta. Garuu dhiirri ati jaallattee tidaarii keessatti waan fedhii kee si guutuu dhiisuu danda'a. Garuu filannoon keenya yeroo baay'ee maal ta'a nuti shamarran dhiira ofii keenya jaallannudha. Garuu kan nu baasu immoo maali dhiira dhugaadhaan nu jaallate ofii isaati sirriitti nu jaallate isadha filannoon keenya isa ta'uu qaba. Sababiin isaa yoo namni tokko dhugaadhaan si jaallannan ati yoo hin jaallanne taanaan adeemsa keessa jaalalli irraa si qabaa deema. Akkamitti irraa si qabaa deema seete gocha inni siif godhu sana. Dhiirri dhugaadhaan si jaallatu si kunuunfata. Waan mara siif godha. Mana keessatti waa hunda siif godha. Bakka atiyyuu itti gammadda waan ta'eef jaalalli sirriitti irraa si qaba. Filannoon keenya yeroo baay'ee maal ta'uu qaba? Dhiira nu jaallatu, dhiira dhugaadhaan nutti dhiyaate bultiif nu jaallatu nuuf wayya. Indee innoo isan na jaallata malee jaalalli irraa nan qabne obboleetti kiyya adeemsa kee jaalalli irraa si qabuu danda'a. Gocha isaa sanarraa jaalalli si qabuu danda'a. Waan gaarii siif godha taanaan irraa jaalalli si qabuu danda'a. Nama tokko immoo sin jaallanne taanaan ofuma keetii situ itti boo'a taanaan. Situ itti bilbila taanaan inni siin bilbilu bakka siin qabu taanaan hiriyoota isaa sin barsiifanne taanaan maatii isaayyuu sin barsiifanne taanaan maatii isaayyuu hadhiisuti maatii isaallee adeemsa kee hin barta hiriyootuma isaa kanayyuu sin barsiifanne taanaan dhiirri kun obboleetti kiyya tidaariidhaaf siin ta'u borsi hiikuu danda'a. Kanaaf filannoon keenya yeroo hunda maal ta'uu qaba? Dhiira dhugaadhaan nu jaallatu. Dhiirri dhugaadhaan nu jaallatu yoomillee nu jibbu. Maaliif dhugaadhaan si jaallate kaa? Dhugaadhaan si jaallate kaa? Inni akkasiin jira. Inni itti aanu immoo maal seetanii? Yeroo baay'ee dhiironni haadha manaa qabanii haadha manaa isaanii irratti fuudhuu, haadha manaa isaanii irratti dubartii biraa sammuun isaanii hin yaada. Ituu ijoollee manaa qabanii. Obboleetti kee dhaggeeffadhu sitti nima. Abbaan manaa koo maaliif dubartii biraan irratti fuuchuuf ka'e? Maaliif dubartii biraan irratti fuudha? Maaliif otoon ani jiru alalaalaa jedhiiti sammuu kee of gaafadhu. Abbaan manaa kee amma fakkeenyaaf hojii qaba. Ganama qursii nyaatee si biraa ba'e taanaan uffata ganama uffattee jirtu sana deebi'ee sirratti arguu hin qabu. Maaliif yoo jettee hojii oolaa bakka namaa oolaa shamarran babbareedduu argaa uffattee deemti dibattee deemti atis obboleetti kiyya tidaarii qabadheeraa sichi maal gochiin of qabaa sichi maal hojiin dibadhaa sichi maal hojiin miicadha jechuun qabdu. Isa durii caala isa yeroo mana maatii kee jirtu caala of qabuu qabda. Isa yeroo mana maatii kee jirtu sana caala dibachuu qabda.
abbaan manaa kee gonkuma dubartii biraa sirratti ilaalu. Yeroo inni dhufu fuula ifaadhaan eeguu ni qabda. Mana kee qulqulleeffattee, hixaana kee aarfattee, buna kee danfattee, saatii misaa irratti misaa qopheessitee eeguu ni qabda. Uffattee dibattee gonkuma ati kana goote taanaan abbaan manaa kee dubartii biraa sirratti ilaalu. Garuu ati ganama yeroo abbaan manaa kee qursiidhaaf manaa ba'u uffatuma ganama abbaan manaa kee sirratti argeessan uffattee teessee eegde taanaan misaa qofa qopheessite taanaan ofii keetii hin qanne ofii keetii uffata qayyirattee diddibattee hin eegne taanaan dhiirri ala laaluu danda'a. Yeroo abbaan manaa kee manaa ba'u obboleetti kiyya dibadhu uffadhu tsadaa jedheegi amma dhugaa waaqaa jechuudha. Araboota hin argina. Abbaan manaa isaanii daqiiquma 10 ala ture taanaan daqiiqaa 10 keessatti dibatanii uffatanii tsiddit jedhanii abbaa manaa isaanii eegu. Indee nutis akkasuma gochuu qabna. Inni itti aanumoo maali seetanii yeroo baay'ee dhiironni haala manaa isaanii hin shakku. Obboleessa kee yaggifadhu sitti hima. Haati manaan kee ala laalti sirratti taanaanii na hiikisiin jettee itti lafaa makaatee na hiikisiin jetti taanaanii siin barbaadu si faana jireenya kana hin uffadhu siin jetti taanaanii haati manaan kee sun lafaa kaatee miti. Lafaa kaatee miti. Tarii of gaafadhu. Haadha manaa kootti maalin irrisee maaltu itti hirratee jedhiiti of gaafadhu. Dubartiin lafaa kaatee na hiikisiin hin jettu. Lafaa kaatee siin barbaadu siin hin jettu. Lafaa kaatee halallaaltu. Garuu dursa of gaafadhu. Waan itti hirratee jirata haadha manaa keetti of gaafadhu. Annaa kan fakkaata viidiyoon kiyya har'a. Amma viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaan naaf tura. YouTube kiyya subscribe, like, comment gochuu hin dagatinaa. Yaada qabdan immoo comment jalatti naaf barreessaa. Waan na gaafachuu barbaaddan immoo na gaafadhaa ani isiniif deebisuuf. Waan barbaadan isiniif hin deebisa dhugaa comment jalatti na gaafadhaan isiniin jira. Amma viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaan naaf tura. Isiniin jaalladha.